Addi bilisummaa Oromoo dhimma guyyaa sanbata guddaa Abiyyi Ahmad magaalaa Finfinnee keessa fiduudhaan addunyaa guutuudhaaf yookaan Itoophiyaanota guutuudhaaf ijoo dubbiidhaa taasisan irratti ibsa bal'aa baase. Ibsa kanallee waan isaan jechaa jiran akka armaan gadii kanatti isiniif dhiyeessina kabajamtoota jaalatamtoota dhaggeeffattoota keenya. Ammalumaa turtiin waliin taasisaa yaada keessanis nuuf laadhaa isiniin jennam. Gaafiin bu'uuraa fi jalqabaa sabaa fi sablammoota uummattoota Itoophiyaa gaafii nagaa waaraa fi tasgabbii sabatiinsa qabu argachuutiin ijoo dubbii adda bilisummaa Oromoo yookaan ABO godaan yaadannoo injifannoo Adawaa jechuun handhuura Oromiyaan magaalaa Finfinnee birbirsa goorootti fuuldura gamoo Araadaa irraa hanga Addabaabaayii Siidaan Minilik jirutti lafa heektaara 5 irratti godni hambaa yookaan muuziyeemiin ijaaramee Gurraandhala 2024 eebbifamu dhageenye argine 00 projektii muummicha ministeera Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmadiin wixinamee mallattoo gootummaa jaalala biyyaa tokkummaa sabaaf sablammoota uummattoota Itoophiyaa yaadannoo hoggana mul'ata qabu Atsee Minilik ganna 128 duraa jechuudhaan akka fakkii addaa tokkotti dhiyeessani. Dhugaan jiru garuu inni isaan jedhan kun sabaa fi sablammoota uummattoota Itoophiyaadhaaf qoree dhoqqee keessaati. Addatti uummata Oromoodhaaf ammoo madaa isaa irratti ashaboo firfirsuudha jenneeti amannam. Biyya mari'ataniiti bulchan malee maraatanii hin bulchanii. Artificial intelligence yookaan teeknooloojii mootiin Minilik artificial intelligence jedhamu kanaan fayyadamanii teeknooloojii mootiin Minilik akka waan galmicha keessa dhaabbatanii ergaa dabarfatanitti fakkeeffamee mata duree haasaa taasise holograam jedhamutti fayyadamanii akka isaan dubbatan godhaniin muummichi ministeera Itoophiyaa haasaa Minilik gaafa lubbuun jiru hanga bara 1913 dura waan haasawan osoo hin taane muummichi ministeeraa ekeraa dubbistuu waan tahan nutti fakkaatan jechuun ABO'n ibsa baase kanaan yaada isaatti fufam. Ekeraa kana dubbisuudhaan ammoo waan bara sanaa akka dubbatu godhan osoo hin taane waan bara ammaa ofii Itoophiyaa bulchaa jiran yaadanii fi hawwaniiti dubbisiisanii. Haasaan daqiiqaa 14f teeknooloojii heelogiraamiin haasawame keessaa kabajamaa uummata Itoophiyaa injifannoon Adawaa erga galmaa'ee waggoonni 128 lakkaa'amaniiti jiru. Hanga ammaatti garuu yaadannoo guddaa bilisummaa guutuu Itoophiyaa boonseen walgitu eegaati turre. Dhaloonni har'aa boruu ni hojjeta jennee abdii godhanneeti turre. Kunooti har'a godaambaan kana fakkaatu gidduu magaalaa Finfinneetti hojjetamee hambaan goototaa walitti qabamu seenaan isaanii akka himamu maqaan isaanii akka waamuu godhamuu isaa yommuu ilaallu lafeen keenya awwaala keessaa lubbuun keenya ammoo jannata keessa teesseeti gammaddi jechuun dubbii Minilik dubbate kana hiikanii ilma jechuun kana jechuudha jedhanii seenaa kan yaadatu maqaa kan nama waamsisu kunoo gartee ilma akkanaa kana nuti kanaafuu ammaan kana duune hin jedhamnu dubbii isaan jedhan dabaluudhaan waqtii sanatti dhabamuun ulaa galaanaa meeshaalee waraana biyya alaatii galfachuudhaaf qormaata uumeeti ture kan jedhan Minilik haasaa isaa san keessatti ulaan galaanaa keenya naannawwan isaa kun qabamee karaa Jibuutiin qofaan ture kan fayyadamnu jechuudhaanis dubbatanii madfoonni keenya gara biyyaa akka hin seensifamneef diinonni keenya qormaata nutti aggaamaman keessaa him. Ulaa galaanaa osoo qabaannee gadadoon kun hundi nu irratti hin uumamu ture kan jedhan Minilik kabajamaa uummata Itoophiyaa adaraa dhimma ulaa galaanaa kana akka laayyotti hin laalinaa jedheeti dubbate. Gaafa guyyaa rakkooti kan faayidaa beektanis jedhe bara kanatti wanti ulfaataan wal qoqqooduu adda foxxoquu fi waliigaluu dhabuudhas jedhe wanta ulfaataa dhiisaatii wanta salphaa qabadhaadhas jedhe bara nuti lubbuudhaan jirru sana keessa hanga nuuf gale hojjenneetis jirra jedhe yoo xiqqaate weerartoota warra adii waliin hokkee wal qabnee biyya Itoophiyaa jedhamtu kanallee tursiifanne jedhe wanta bara keenya tureen akkamitti har'a wal loltuu jechuunis gaafii gaafate waan gaarii qabadhaa hamaa ammoo balleessaa jee biyya dhaabbatanii bulchan malee dhaadatanii hin bulchaniin. Muummichi ministeera Itoophiyaa asoosama mootota Itoophiyaa dhufaa darbaa irraa dhaadaniin falaasama ida'amuuti jedhanii maqaa biyya ijaarra jedhuun biyya goolaati jiru. Paarkii ijaaranii moodeela jannataati jechaa abbaa qe'ee dahoo isaa irraa buqqisanii
godoo keessa qubatullee dhabsiisanii qe'ee isaatti godaambaa yookaan muuziyeemii maqaa mootota abbootii irree fi harki isaanii dhiigaan laaqameen ijaaruun akka ekeraa dubbistuu tahanii ekeraa dubbisiisaniin ammoo ilma jechuun kana seenaa kan yaadatu maqaa kan nama yaamsisu nuti amma duune hin jedhamnu jechisiisanii maqaa of dhoosisuudhaaf tattaafachuun ummata mootiin sun keessaa ba'ellee hin fayyadu. Ummaticha ofitti deebisuu fi deeggarsa irraa argachuudhaaf kan yaadame ta'ullee waan fayyadu miti. Isaan irraa deeggarsa argachuudhaaf waan isaan barbaadan raawwataa fi afaan itti mi'aawaa warra madaa qabu ammoo madaa isaanii wawwaraanuun dogongora guddaadha jedha ABO'n ibsa baase kanaani. Fakkii yookaan leegasiin mootota cunqursitoota irraa dhaalanii dhaloota dhaalchisan hin jiru. Tarii kanneen harka isaanii dhahuun seenaa darbe irraa barachuu dadhabanii dhiiga ummattootaa guyyuu akka lolaatti mootummaa biyya bulchuun dhangala'aa oolutti qoosan harcaatota sirna dulloomaa durii kanneen olaantummaa siyaasaa biyya takkaatti afaan tokkoo fi amantii tokko barbaadanidha. Carraa kanaan eebba godaambaa yaadannoo injifannoo Adawaa banamuu irratti argamuun haasaa kan taasisan pirezidaantiin Saahilawarqi Zawudee akka muummicha ministeera Abiyyi Ahmad kan hojii keenya jibbu ergamtoota alagaatii fi alagaa yookaan baadaa fi baandaa qofa jedhanii fakkeenyummaa atsootaa humnaan ummatatti fe'uu osoo hin taane fedhiin isaan nagaa ummattoota Itoophiyaadhaaf qaban ifaa fi mul'ataa akka tahe adda baabayitti dubbataniiti jiru. Haasaa isaaniitiinis obboleessi obboleessa irratti ka'uun waan boquu nama cabsuudha malee waan akka injifannotti lallabannu miti. Seenaa darbe kaasnee dhaloota dhaalchisuun akkuma jirutti tahee rakkoo keessoo keenyaa fixachuudha qabna. Ummanni nagaan bahee galuu dhabeetiin jira. Kun ammoo nu yaaddessuudha qaba. Yaanni jedhu afaan pirezidaant Saahilawarqi Zawudee san irraa hibee madda rakkoo biyyattii hundee irraa baruun haqaan furmaataaf hojjechuun garuu murannoo kan barbaadu abbootii dhimmaa hundas kan gaafatudha jechuun ishee dhagaame. Amma gaafiin bu'uuraa kan ummattoonni Itoophiyaa hundi barbaadan mirgi isaanii eegamee fi nagaa argachuudha. Ummanni nagaa dhabe ganna jahaaf osoo wal irraa hin citin korkodamee afaan qawwee jalatti kaabaa kibbatti bahaa fi dhihatti bahee galuu dadhabee akka baalaatti waraana paartii biltsiginnaatiin harcaatiin jira. Kanaaf gaafiin bu'uuraa fi jalqabaa sabaa fi sablammoota ummattoota Itoophiyaa gaafii nagaa waaraa fi tasgabbii sabatiinsa qabu argachuuti kan jenneef jechuudhaan ABO'n ibsa kan gurraandhala 13 bara 2024 guyyaa irraan kana baaseen yaadachiise. Egaa kabajamtoota jaalatamtoota dhaggeeffattoota keenya dhimmi Minilik dubbachiisuudhaan of faarsisan sun gama biraatiin qoosaa garagaraati fakkaatti. Yoo kaahuu namni qalbii qabu yoo akkasitti taa'ee dhaggeeffate namichi kun baay'ee nutti hanjamee mi'achi ilaalaa jettee habashaanu higaaboo mangistii yookaan nugusa keenya haala kanaan tolchee ashangulliitii nu dura dhaabee of faarsisee namichi kun jettee habashaan garii nutti aaraa jirti. Alaa kulli haal waan hin taane dubbachiisu faaruu barbaadu gurra barbaaduun Abiyyi Ahmad waan sirriitti jennee hin amannu. Gama biraatiin ammoo uummata Oromoo kana uummanni Oromoodhaa Minilik sodaatu dhiisee jira dhiira kee. Minilikii miti abbaa fedhan sodaatu. Minilikii miti sii Minilikirra hamaatuun sodaatu uummanni Oromoo. Amtee linyu uummanni Oromoodhaa yeroo kanatti waan takka sodaataan jiru yeroo eeggataa jira. Yeroo waan siin jiru kana qatabadhu abbaan dhageessu waan uummanni Oromoo siin jiru dhaggeeffadhu. Uummanni Oromoo yeroo isaa eeggataa jira malee waan takka sodaa dhiisee jira akka duraanii. Dhiisi uummata kanaaf nagaa buusi. Obboleeyyan kan kee kanaaf nagaa buusi. Haadha fi abbaa irraa baate kanaaf nagaa buusi jee uummanni Oromoo yeroo dheertuu kadhatee jira. Didde marii nagaa kana didde gaafii baroonni irra dabre jettee waraana bilisummaa Oromooti wajjin gatteessee mari'achuu didde. Garuu waan sitti as deemuudhaaf taa'u ni turra malee ni urraa jettee jaamboombiin gaaf tokko. Dhageesse katabadhutu waan namni siin jiru kana. Waan maraataan jedhullee dubbii maraataa tanuma jalqabaa qabatanii qabadhu maraatallee nuun jettu. Mootummaan biltsiginnaa yookiin ammoo mootummaan badhaadhinaa ekera dubbistuu ta'ee jira.
mootummaan kun kana booda mootummaa badhaadhinaa taane mootummaa ekeree dubbistuuti kan jedhamuu qabu. Dubbistuun wanti jedhamu kuni inaahu dhugaa dubbachuudhaa fi yeroo xiqqeenyaa ni dhageenya seenaa kan ekeree dubbistuu nama ekeraa dubbisu yookiin ammoo nama dubbisu bira deeme jedhamee inaahu ummata naannoo Bishooftuu kana jiraadhani warri ekeraa kana dubbisu. I think Abiyyi waldaha ekera dubbistu kana seenena fakkaata yookiin ammoo dhaabni badhaadhinaa kuni waldaha ekera dubbistu kana seenena fakkaata. Miliinikiin waggaa 150 jala gahee kaasanii boolla keessa akka dubbatu godhanii jirani. Yeroo wanti suni haasawa sana son argin duraan waan tokko poosti godheen ture. Waan gaarii hojjechuun gaariidha. Waan ijji namaa jaalatu hojjechuun eessumattuu bareeda. Galatoomaa jennaan. Nama waan gaarii hojjetu, nama waan badduu karaa irraa kaasu kamiyyuu jechuudha. Akka ilma namaatti, akka sammuu namaatti waan gaarii. Garuu ammoo yeroo miliinikiin boolla keessaa kaasan amma dura haasawa tokko isin dhageessisuu hin danda'a. Haasawa Abiyyi amma dura waan Abiyyi dubbate tokko haasawti Abiyyi amma dura dubbate sunii fi wanti amma hojjetaatiin jiran exactly waan walitti dhufuudha. Waan walitti dhufu kana sirriitti hubachuun akkaan barbaachisaadha. Waan kana yoo sirnaan hubanne qofaadha. Kaayyoon badhaadhinaa beekamuun kan danda'u. Badhaadhinni gara Oromoo deemaa ni jira kan jedhu beekuun kan danda'u jechuudha. Kanaaf mee yoo sagalee isaa isin dhagama ta'e waan kana sirriitti dhageeffadha. Itoophiyaa keessatti kuni 2020dha Abiyyi kan dubbate. Itoophiyaa keessatti kan wal lolchiisaatiin jiru tarat waan jedhan yookiin ammoo sheekoo waan jedhan immoo dhugumatti seenaa mootummoonni Itoophiyaa hojjetanii kan jedhu gaafii kaasa. Wanti amma kaafamu exaggerate ta'e yookiin guddifamee gaara fakkeeffamee waan dubbatamu yookiin nugusoota irratti waan haasawamu akka ta'e namni kun kaasa. Namni kun mootummaa Itoophiyaa ammaati. Okay, ergaan isaa wanti inni jedhe seenaan yookiin ammoo hammeenyi mootummaaleen Itoophiyaa amma dura hojjetanii waan haqatti isaan lafarra hojjetan caalee kan argame waan ta'eef wanti godhuu qabnu seenaalee caalamanii mul'atan san jechuudha. Yakkoota isaanii kan dhugatti waan gaarii isaan hojjetan sana miizaanaan kuffiseetiin mul'ate sana isaan sana haquudhaa dhabamsiisuudhaan. Kana dhabamsiisuudhaaf waggoota baay'ee irra dubbanneerra sirna barumsaa keessaa calii calanqootii fi seenaa aanolee kaafamee jira. Siidaa kaasuudhaaf ammootu guyyaa eeggachaa jiranii halkan takkatti siidaan sunis ka'ee akka bulu shakkiin qabu. Nika inaa hedduun kennaa nuuf hin galu malee siidaaleen kunniin ka'uudhaaf akka deeman clearly. Kana booda namichi kun laalaa ka'a. Badhaadhinni namicha kanaa wanti inni godhe kana jechuudha. Waggaa 2020 keessatti wanti kun dubbatame har'a ammootu suutaan uummata Oromoo raffisanii shururuu jedhanii akka nama daa'ima raffisuutti wanti har'a irra gaafame ammootu waan gaarii hojjechuun bareeda. Garuu ammoo waan hojjetan sana irratti miliinikiin reeffa isaa boollaa kaasanii AI fayyadamanii yookiin ammoo artificial intelligence isa jedhamu teknooloojii fayyadamanii sadarkaa Abiyyitti dhiyeessee agartanii jirtu. Afrikaa keessaa biyyi AI fayyadamtee seenaa waggaa 150 dura haasawa waggaa 150 dura boollaa baasee miliinik dubbachuu akka danda'u namni godhe nuyi jedhe badhaadhinni kanaa jechuudha. Badhaadhinni kana isa kana hunda isaatu namoonni kun wanti godhaa jiraniif maali? Seenaa calii calanqoos ta'e seenaa harka muraa fi harma muraa aanolee seenaa buqqeensa yookiin ammoo miila muraa harka muraa warra Eertiraas ta'e warra ummatoota kibbaa waan ummata tuulamaa irratti raawwatame jechuudha. Keessattuu ani beeku nama faarsu sirbi ka'ee galame amma miliinik gaachana sadarkaa jedhamu irra gahamee dhageenye. Eessa jirraa Oromoon akka Oromootti gaafii jedhu nama kaasa jechuudha. Mee namni gaafii kana naa deebisu. Eessa jirra nuti akka Oromootti guyyaa miliinikiin reeffa ilma Oromooti ufiin jedhee 4 kiiloo sim boolla keessaa reeffa baasee reeffa waggaa 150 dura du'e reeffa sana bareechanii tolchanii siidaa 4 kiiloo keessa kaayame sana as tolchanii viidiyootti deebisanii kun amma AI waan guddaallee miti.
Anas taa'ee Ingiliffa barreessee siistama irra kaa'ee namoonni sun dubbachuu danda'a. Sirbaan gadi yoo kana abiyyiin sirbisiisan tokko agartan teedii afroo fakkeessanii sirbisiisan tokko agartan isaa ol achuma jira. Achuma irra jira. AI kun ammoo waan guddaa godhee wanti inni dhiyeessu akkuma amma dura rooba roobsisnee jedhame sana jechuudha. Sadarkaan nuti irra jirru Muniir mee yoo na dhagaa jiraatte eessa jirra jettee yaadda yeroo wanti akkanaa kun raawwatamu. Yeroo siidaan Mililikii nama fakkeenyaaf kan osoo barabaasoo irra darbee kophee godhatee osoo hin beekne kophee itti godhanii qixxim godhanii kophee zamana sanii hin jirre itti godhanii siidaa isaa dhaabanii meeshaalee inni qabate sanii agartanii jirtan waan inni harka qabate suuraa sana irratti jechuudha. Uleen tokko ulee abbaa gadaatii qawwee qaba maal qaba abbaan gadaa waa lama bira of biran qabatu. Goraadeedhaa fi abbaan gadaa yoo abbaa gadaa taate malee goraadeedhaa fi ulee abbaa gadaa bakka takkatti hin qabatan. Mee namni ilma abbaa gadaa ta'e ulee abbaa gadaa fi waraana bakka takkatti qabatee nama deemu namni arge jedhu yoo jiraate asaa baasan maaltu si dhagame yoo waan kana dhageettu yeroo Mililik gaachena jedhameetiin sirbamu Mililik gaachena Mililik abbaa daamaa jedhamee sirbame bar farda siidaa dabalee kan Haacaaluun seenaa jirtu eenyu jalaa akka hatame kaa'e har'a mootu as baasanii abbaa daamaa Mililik abbaa daamaa xaayituu haadha daamaa jiru jedhan. Na hojii jirtaa Muniir? Ni jira hanqa fixattuutiin si eegu jira. It is so beektaa cal'isuullee uummata kana irraallee cal'isnee turre. Irrumaayyuu cal'isnee turre. Garuu jarri kun akkuma namni irraa cal'isuun akkuma Oromoon mugaa deemu akkuma Oromoon dhaabbataa deemu jechuudha. Wanti isaan godhaa jiran waan ajaa'ibaati. Kana biraayyuu darbee yoo laalte amma maaluma akka uummata biyya saniif akka isaan godhanis hin beeku. Yeroo tokkoffaa waa sadii piroojeektii godhaa jiranii xumuranii jiranii waan sadeen keessaa amma romaabbiitti kenname keessa wanni sadii hojiirra waan oolu yeroo gabaabaa keessa step by step nuti information gisee as gubbaa dubbannu isheenidha information isaa fiddanii maarree jettan nuti quba qabna qabataman anoleen iti tana shakkii takka malee calanqoo dhiisuu anoleedha xiyyeeffataa jiran calanqoo akka diigamu duruu haallee fixanii jiran lammaffaa Oromiyumaa ni diigamu naannoo Oromiyaa kan jedhamu hin jiru adeemsa keessa pilaanni guddaan itti kafaluu deeman Oromiyaa naannoon Oromiyaa akka dur akka gaafa dargii kiflaagaritti asirratti Xaqalay Gizaat Awurajjaa san baalee kiflaagar Arsii kiflaagar san bifa sanitti deebisuudhaaf roormaabbii lafa kaayanii jiran. Sadaffaa wanni cimaan amma isaan irratti hojjechaa jiran afaan Amaaraa afaan hojii Oromiyaa godhan waliin. Afaan hojii Oromiyaa gisee godhan jechuudha akka namni dirqamee Amaaraffaa baru jechuudha. Maaliif afaan federaalaatis afaan Oromiyaatis afaan Amaaraa yeroo san namni gamana deema jechuudha. Waa sadee kana xumuranii jiran akka fedhe bakaalchoo baxxee fi maka jaansanii humnaan ta'uu dadaan ta'uu ni godha biyyiin kana. Kana shakkii yoo abiyyi itti ka'anii hin falmanne kana galmeessa barreessa waan masaraa keessatti haasawamu bakka fedhe haa ta'u immoo barreeffata qabadha. Tokko anolee fi calanqoo ni diiga Oromiyaa adeemsa keessatti ni bittinneessa afaan Amaaraa afaan hojii Oromiyaa godha. Hojii dura Oromiyaa irratti deebii jaaniin kana jaraa jeeni jarri ni fudhatee jira kan ni godha biyyiin. Nama harma si mure nama abbaa kee ajjeese siidaa sadaffaa dhaabuun ija kee duratti ana amma fakkeenyaaf anoleen already diigamee jira. Nama harma mure yaadaan diigamee bar biyya san keessaa tabaala bahee jira. Qaamumaan achi taa'u jira malee siidaan biyya lamatti dhaabbatus dhugaadha. Siidaan gabroonfataa fi siidaan miidhamaatii fi siidaan wanta kamiidhee fi kamiidhee miidhamees waliidhaan jechuun kun jookiidha. Dhugaadha kuni haquma jiru akka kiyyaatti haquma jiru.
Ani amma wanni inni gaafii natti ta'e hogganoota keenya karaa nagaa ja'an ispeeshaalii isaan laallatti. Baay'ate Oromoon harki 90% hayyoonni karaa nagaati ja'an ka biyya keessa jirus ka biyya alaa jirus karaa nagaa ja'an. Maal eeganidha? Amma ani yeroo Minilik wajaare anolee maxxansuun kuni waan akka daa'imaa tokko na fakkaata. Waan akka daa'ima amma akka sadarkaa sanirra hin jiru. Bakka Oromoo amma booda ka'aa falmadhaa maan jenne.